gargaraatti dhaamsa garagaraa sii gooneettu. Ammallee taanaan dhokachuun kee baduun kee ummanni akkasi shakku taasisaa jira. Qooda waan kana keessaa yoo fudhachuu baate maaliif dhokataa tayyattu ummanni si rakkaasaa jira. Ani naaf gala. Maaliif ati dhaaba kaan deeggartee an dhaaba kaan balaaleffadheef walirratti hin bobbaan warraan ta'a. Caalaa Bultumee maqaa shanee jala deemtuuf maqaa ati hin qabne siin kannu. Yoo hojjette qofaan sii kanna malee. Yoo waan san gootee jiraatteen sirra gootee jirta siin jaa malee maqaa shanee jala deemtuuf siin hin jawarraan. Dhugaan jirtu tan. Ammoo akka obboleessa tokkotti wanniin si gorsu. Dhokachuun kee kun baqachuun kee kun ummanni yoo godhuu baate maaltu isa dhooysaa maaliif dhokataa ja'aati si dubbachaa jiran jechuudha. Tanaafu obboleessi keenya Caalaa Bultumee maaliif akka dhokattuus naaf gala. Namni aaree nama jeessa. Namni makiinaa gubu jiru yoo si harkan si jeessan ta'a. Lubbu mateetu dhooysuuf baqachuu maltata. Yookiin akka hojjettee baqachuu maltata. Yookiin akka hojjettee baqatte. Yookiin akka kan hojjetin lubbuu ta'eef baasuudhaaf baqatte. Lameen keessaa takkuma taati isiinuu. Yoommoo ka'e akka kanan hojjetin taatu taate. Bakka jirturra viidiyoo waraabiiti. Aan wallisaa Caalaa Bultumeedha. Yakka kana keessaa harkan qabu. Yakka kana raawwanne. Maqaadhaan irra buutan. Oromoo naa quba qabaadha. Amma deemeetiin poolisatti harka ifkannaa. Akka nan ajjeesneefiin karaarraa baqadhe. Akka namni balaan irra buusneefiin karaarraa baqadhe. Na quba qabaadha. Oromoo deemeetiin harka kiyya mootummaa kan najeeyti. Deemiitii mootummatti harka keekanni viidiyoo gadhiisi. If qulqulleessi. Yoo baqatteetti fufte immoo ragaa firra bahu sittaati. Nama ifirra ragaa ba'ee yakka san hojjetee yakkaan irratti hojjetama jahu baqatee si fakkeessiti. Ani hojjenne siin jechuutti hin jiru hojjettee siin jechuutti hin jiru. Akkuma reefu jedhe ejjennoo teenya irratti nuti shanee irratti ejjennoon nuti qabnu beekamaan. Shanee irraa yakka warra hojjetan irratti ejjennoon teenya beekama itti fufna. Ati immoo shanee deeggartaaf har'a maqaa ati qabne sirran kaayu kaati qabdummaa sirraan fuudhu. Ni jeeste siin jechuudhaaf ragaa harkuun qaba. Goote siin jechuudhaaf ragaa harkuun qaba. Maqaanan jammaata san jibbuuf ati jammaata san jaalattuuf kijiba walirran keenyu. Kanaafuu obboleessa kiyya ka Oromoo bakka jirtu awwaan kanan hojjenne jee viidiyoo waraabii ummataaf gadhiise. Yoo hojjettee jiraattees hojjedheetiin jira manguddoo wali qabamaa gosaan narraa kafalaa gosaan na dhaqqabaa jee gadhiise. Oromoo keessa yakki hojjetamuun ni jira. Badii hojjetamuun ni jira. Aadaa sirna gadaa qabna. Adeemsa sirna gadaa qabna. Akkattiin dhiiga galchan qabna. Akkatti dhiigni kafalamuu qabna. Manguddoo yaammadhu iyyadhu aboo yakka kana hojjedhe. Manguddoon Naadir Maddaa aalii firri kiyya gosti tiyya dhaloonni kiyya Naadir Maddaa gumaa mucaa kanaa irraa baasaa yakka kana keessa seenee badii dalagee jee yoo daleeyde jiraatte. Yoo daleeyde jiraatin ammoo ani hin daleeyne lubbuun if baasu dhokodhee jee waraabii viidiyoo gadhiis. Saniitu clarify godhe peoples we sirraa akka wallisaa tokkotti ummanni deebisaa sirraa barbaada. Siifi namni biraa tokkoo miti. Wallisaa Caalaa Bultumee siifi namoonni biraa tokkoo miti. Kanaafuu ummanni deebisaa sirraa barbaada. Deebisaa tanammaas rabbii si harka garaa kee if beeyta waan goote ni beeyta. Duniyarra yoo dhoysite akhirat duraan baatu dhugaa jirtu. Yoo goote hin goone yoo goote jiraatte yoo goote godhe yoo godhuu baatte ammaas hin goone jechuudhaan viidiyoo riiliis godhe. Wanni dhokodheefis yoo kan godhin taate lubbuun if baasuu dhokodhee namni haaraan najjeessa jechuuf hin dhokodhee. Kanaaf hin dhokodhee na quba qabaadhaa ani hin goone kunoo poolisattiin if kanne ettee yoo poolisatti if kannite. Yoo viidiyoo waraabamte san keessa kaa'aati hin jiraanne taate. Wanni ati dhokottee fudhatama qabdi Oromoon ogguusan maqaa kanaa sirraa odeessuu fi sirratti haasa'uun ni dhaabbatti jechuudha. Yoommoo akkanumaan callistee katti fuftu taate. Ni godhee baqatee dhokotee siin jechuu ta'an. Ni godhee baqatee siin jechuu ta'an. Maaliif dubbii tujjaa namaa miti haja'u. Namni akkan hojjetin yeroof daateeti aboo ani hin goone ja'a. Yoo ilmoo Oromoo taate obboleessi du'eessanis obboleessa keetii yoo gootee jiraatte ammas gabba'iitii godheetiin jira manguddoo. Gabboota
abbootiin gadaa heeraa fi aadaa teenyaan sirna gadaatiin na dhaqqabaa jee uummata kana